beeku ittiin qophoofne ta'uun beeku akkanumaan kaafte waan baay'ee tokkoffaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti raajiidha kan jetti namichi jalqaba namicha sanii jedhe marsaa jalqaba irra lakkoofsa 13 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti namichaa Yesuus jedhamu san jedhe. Marsaa lammaffaa irratti ammoo raajii jedhe. Marsaa sadaffaa irratti ammoo ilma Waaqayyoo jedhee gombifamee sagadeef. Gombifamee sagadeef. Isa kana ammoo lakkoofsa 35 argachuu dandeenya. Kun adeemsa namichi hubataa dhufe. Inni sun eenyu inni jennaan ana kasii wajjin dhaabataa jennaani gombifamee sagadeefi jedha. Sagada fudhatee jechuudha. Hubannaa namichaa dabalaa deema. Kabiraan immoo waa'ee Alaazarii kaafte. Hojii ergamootaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11. Wanti ati dagatte asitti illee lakkoofsa 4 irratti yeroo madura dhaquyyuu lakkoofsa 4 irra maal jedhee ture? Dubbiin kun du'aan isa kageessu yookaan ammoo akka inni du'ee hafuufi miti jedhe. Duruma akkas jedhee dubbatee deeme. Achi dhaqee wanti kadhateef garuu akka ati naa kadhattu namoonni haa beekaniifi jedhe. Duruma lakkoofsa 4 fakkeenyaaf kana dogongora ati dubbatte waa'ee Alaazarii irra kaasuu waan barbaadeef. Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'ee akka hafuufi miti ulfina Waaqayyoo akka mul'isuu fi ilmi Waaqayyoo akka ittiin ulfina argatu jedhe. Amma kaawwan baay'ee cadhiftee uumanamummaa qofa dubbatte waan ta'eef sanni irratti ibsa baay'een kennu irratti illee baay'een dubbadhu kallattiidhaan gara yaada kiyyaatti hin deebi'a. Macaafa qulqulluuraa jechuudha. Pooyintiin marii kennaa kan guyyaarraa Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Kana qalbiidhaan akkana dhageettan barbaada. Sababni isaa Kiristoostu akkas jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti akkana jedhee akka isinii mul'atu ta'ee fi cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedhe. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedhe. Kanarraa kan ka'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafate. Gaafii atamma naa deebifte kana keessaa tokko ammoo isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis cuuphaadha, kaan inni Eeliyaasii, kaan inni Ermiyaasii, kaan raajota keessaa tokko jedhanii jedhani. Dubbiin amma isin jettan barumsi musliimotaa kanatti illee barattu kanarraa korojame. Asirraa korojamee kan warri Fariisotaa yeroo san raajota keessaa tokko jedhanii san asii korojamee barnoota Fariisotaa keessaa tokko jechuudha kaatillee jedhaattu barumsa irraa waan fagaateen qabu. Kiristoos garuu kanaaf iddoon kennine. Maal naan jedhu namoonni kan jedhaniif iddoon kennine. Isinoo eenyu naan jettu jedhee gaafate. Isinoo eenyu naan jettu jennaani maal jedhee deebisee Phexros ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jedhe. Raajota keessaa tokko kati gette sun yaada fabrikeetii namaan ta'edha jechuudha. Kanaaf kana eenyutu si deebise jedheeni abbaa kiyya isa waaqarra jirutu kana sitti mul'ise malee yaanni namaa foonii kana sitti himne jedheen. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti dubbiin jedhu yaada namaatii miti. Ilma Waaqa jiraataati kan jedhu yaada abbaati. Sababni isaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti abbaa malee ilma ka beeku hin jiru. Ilma malee warra ilmi itti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Ati iskiriinii bilbila tokko fakkeenyaaf dudduubaan iskoomaan hojjetu gara fuulduraatiin immootu hin hojjeta. Cinaa tokko ca'uu kanatti himta. Cinaa tokko charratti akka waa'ee Kiristoosii beektee fixxee kiriitti gaalii godhaa dubbataa ture. Kiristoos garuu kutaati jettee itti dhufa. Ammatti eenyu akka inni ta'e abbaan akka beekudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni kun ilma kiyya isaan jaaladhuudha jedheen. Dursee Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa beeyyuu jedhe iddoo biraatti dhugaan namni ofii bahu fudhatamaan qabu ka jedhu waan inni dubbateeruuf jechuudha. Amma immoo maal jedhee dhugaa yoo ofii baheyyuu dhugaan kiyya fudhatamaadha jedheen. Yookiin fudhatamaadha jedheen. Sababni isaa ani eessaa akka dhufe beekaa eessaa akka dhaqu beekaa jedheen. Lakkoofsa 17 irratti seera keessan keessatti dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha kan jedhu caafameera. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Abbaan inni na erge anaaf dhugaa ba'a jedheen. Kanaaf amma Kiristoos eenyu jechuudhaaf abbaan maal jedhee ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf Wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 17 irratti abbaan maal jedheeni kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Asirra akka ture eenyu ni Phexros. Phexros immoo lammaffaa Phexros boqonnaa 16-17 irratti abbaatu akkas jedhee jedha. Kanaaf abbaa caalaa ka beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti faarsaa irraa kan fudhatame jechuudha. Isa booddee bifa biraatiin ittiin deebi'a. Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo bara amma baraati. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati jedheen. Kutaa bal'inaan irra dubbannu keessaa tokko kana akkuma yaadatti naa qabadha. Itti gasiqee lakkoofsa 10 irratti ataftee jiraatta isaan garuu baduuf jiru hundumti isaanii akka uffataa moofa'u akka wayyaa'in martaa akka uffataa sin geeddaramu ati garuu hin geeddaramtu ogeetti gees lakkoofsaan qabu jedhan.
Oggoonni keessa lakkoofsa hin qabu jedhaan. Tole. Isa kana mootu Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti ilmummaan isaa kun Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalatee jedha. Amma dhalatee ka jedhu uumama hundumaa dura lafti uumama namni uumama maaliin uumama uumama hundumaa dura dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate gaafa jennu eenyutti dhalate ka jedhu uumama hundumaa dura ka ture abbaatti dhalate jechuudha. Abbaatti dhalate jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yeroo baay'ee akka diraamaa irratti obboloonni musliimaa hojjetan isa kanadha. Garuu mee amma roga dhageeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. In the beginning jedha Ingiliffin. Sagalichi jalqaba gaafa ture maal mul'isuu barbaadeeti? Kun waa'ee sagaleeti. Garuu uumama tokko tokko irra maal jedha? Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafa maal godhe jedha? Uume jedha asirratti. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf sagalichi jalqaba ture gaafa jennu yeroo Waaqayyo bantii waaqaaf lafa uumu sagalichi tureera jechuudha. Sagalichi ammoo eenyu hin ture? Waaqayyoon bira ture. Sagaleen Waaqayyoon bira ture jedhu kana ergaa Yohaannis ammoo eenyu bira ture jedha? Bara abbaa bira ture jedha. Kanaaf abbaa bira ture jechuun inni ilmaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon bira ture ofiisaati maal ture? Waaqayyoon ture. Abbaatti kan dhalate waan ta'eef. Abbaatti kan dhalate isa bira kan ture yoomirraa uumama ardiif samii dura jechuudha. Ilmummaan isaa. Kanaaf waa'ee kanaa ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa lamarratti isa laallu kanadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa isumaan ta'e jedha. Biyyi lafaa isaan ta'e yaadaan qabadha. Itti aansee ka jiru lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine isa ilmi tokkochi eenyurraa argatu jedha. Abbaa irraa argatu jedha. Kanaaf abbaa wajjin ture ka jennu isa kanadha. Kanaaf Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 35 irratti isa jalqaba uumama ardiif samii dura ture kanatu hafuura qulqulluu irra bu'aa jedhee obboleessi kee dubbataa ture eeyya dhugaadha qulqulluu ta'uu ishee mirkaneessuudhaaf jechuudha. Kanaaf ergamichi immoo hafuura qulqulluu irra bu'aa humni abbaa si golboba. Humna abbaa kana naa qabadha. Humni abbaa si golboba. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jedha. Inni sirraa dhalatu ilma Waaqayyoo jedhama. Sababni isaa ilaala qofa humni abbaa si golboba ka jedhu naa qabadha. Humni abbaa ka jedhame kun tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti. Kanaaf ka ishee golbobu ka dhufee ishee golbobee guutumaan guututti ishee haguuge tokkocha ilma Waaqayyoo isa jalqaba ardiif samii yookaan ammoo uumama hundumaa dura abbaa bira ture sana jechuudha. Inni kun ammoo Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata ka jedhame sun isa humna abbaa ka jedhame Kiristoos Yesuus isa sagalicha yookaan ammoo ilmi Waaqayyoo dhufee nu gidduu buufate jedhaniidha jechuudha. Mallattoon akka inni daqiiqaan yoo na jedhee jiraate irraa dhosse waan ta'eef daqiiqaa. Tole inni kun Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameedha. Inni jalqaba waan hundumaati. Jalqaba waan hundumaati. Lakkoofsa 19 Waaqayyo guutummaa Waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera jedha. Kanaaf waa'ee Kiristoosii gaafa dubbannu guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Kiristoos nama ta'e eeyyee. Macaafni qulqulluun maal jedha Ibroota boqonnaa tokko 2 lakkoofsa 8 irratti yeroo gabaabaadhaaf jedha. Ilaala. Yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi isa godhe. Gonfoo guddinaa fi ulfina mataa isaarra kaa'e. Yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kana jechuun nama ta'e jechuudha yeroo gabaabaadhaaf. Kanaaf qaadama ibsaa turte sun hin jiru yeroo gabaabaadhaaf amma lafarratti turetti waan inni dabarseera jechuudha. Lakkoofsa 9 haa ta'uyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e dhiphatee du'a isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfina mataa isaarra kaa'ate. Yesuusin argina kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'e mi'eeffate akka ilaaluuf ta'ee jira. Akka ilaaluuf ta'ee jira. Kanaaf yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kanaaf qatinatti dubbataattu hundinuu isa inni yeroo gabaabaadhaaf ta'edha jechuudha. Eeshi ijoollonni kun fooniif dhiigaan akkuma ta'anii inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma akka isaanii ta'e. Du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu maal godhe balleessee jira. Kana dhakaayyoon isaa. Kanaaf ergaa Yohaannis tokkoffaa 1:3 irratti seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf maal ta'e jedha.
mul'ate jedha. Hojii seexanaa inni jennu keessaa tokko ilmummaa isaa kan ganu kana jechuudha. Isa kana diiguudhaaf maal ta'e mul'ate jechuudha. Daqiiqaa nan qaba. Amma gara yaada bu'uuraatti si deebi'a. Yaada bu'uuraatti si deebi'a. Maal jechuu barbaadeeti gara yaada bu'uuraatti si deebi'a gaafa jedhu. Kun Kiristoos eenyu naan jettuu jedhee ka jalqabirraa sii ka'e. Amma immoo kakuu moofaa keessatti, kakuu haarawaa keessatti Kiristoos Yesuus eenyu jedhee bu'uura dugda duubarraa itti si dhufa jechuudha. Akkasii yaadannaa qabatta. Okay. Fakkeenyaaf uumama keessaa soorii aga sirreeffadhuufi jidduutti jechuudha. Okay. Bilbila noonna jedhee daqiiqaa ni qaban fakkaata. Mallattoon akka inni ta'u sana. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 jalqabee Yaaqoob gaafa abjoote yaabbannoo hundeessaa lafa dhaabbatee caafiin isaa immoo Waaqayyoon bira ga'u. Kun raajii waa'ee Yesuusiiti. Sababni isaa namaa fi Waaqa kan wal qabachiisu kan walitti fidu tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuusidha jechuudha. Argitanii hin dhalate gaafa jennu eenyummaa akka abbaa qabaa. Waaqummaadhaan jechuudha. Masalaalii kanaan gubbaarraan eenyuun Waaqayyo abbaadhaan lafarrattoo Yaaqoobiin walitti kan qabatedha. Masalaaliin kun eenyuun bakka bu'aa ergamoonni Waaqayyoo irra ol koraa gabbu'an jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas kanatillee qaracha qabtee turte. Ani abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa. Argitanii Kiristoos abbaa keessas nu keessas jira jechuudha. Namummaa isaatiin nu keessa waaqummaa isaatiin hoo abbaa keessa. Kanaaf namaaf Waaqa wal quunnamsiisu jalqaba dogongortee waa dubbattee hin beeku. Du'aa ka'ee yeroo jedhu nyaata nyaate yaada jedhee dubbatee turte. Akka inni du'aa ka'ee ni amanta jechuudha. Asumaan afaan si baate uduma gara amantu qaraa mormaatta. Okay, gara yaada nutti darbinu. Kanaaf lakkoofsa Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 51 irratti itti dabalee dhugumaan isinitti hima Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoo ilma namaa irra otoo ol koranii odoo gadi bu'anii arguuf jirtaa jedheen. Okay, daqiiqaa hin qabaa. Tole, atillee mallattoon hakin. Kanaaf Yaaqoobii maslaaliin inni dhaabatee lafaaf samii ol quunnamsiisuun eenyuun ture? Kiristoos Yesuus hin ture. Argitan Yesuus hin ture. Ammallee isumatu Yesuusti maslaaliin sun ana jedhu. Kan lafaaf samii ol quunnamsiisu. Kanaaf Kiristoos isa dhalli namaa Waaqayyo walitti araarameedha jechuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa irratti Waaqayyo tokkocha isaan atinu jetteetta Waaqaaf nama jidduu kan dhaabbatu tokkocha qofadha jechuudha. Waaqummaa isaatiin namaa abbaa wajjin namummaa isaatiin immoo nama wajjin. Kanaaf liinkiin namni Waaqayyotti gargar ba'e deebi'ee gara abbaatti deebi'uu danda'u Kiristoos qofa. Kanarraa horma itti cicci. Yoo Kiristoos hin taane jireenyi bara baraa hin jiru. Kun jala muramee beekamuu qaba. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti 3:15 irratti ansiif dubartittii gidduutti sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusaadha. Inni jedha. Inni kam inni kan dubartittii irra latu. Mataa kee hin burusa jedheen. Mataa kee hin burusa. Seexana kan mo'atu isa ilma isa dhalatudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:31 irratti yeroon firdiin biyya lafaa kana amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma gadi gatama jedha. Argitanii fannoo irratti eenyutu gadi gatame? Seexanatu gadi gatame. Kanaaf warroonni fannoo morman warra garee seexanaa ta'anidha jechuudha. Lakkoofsa 32 an yemmuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti na rakkisa. Kanas du'a attamii du'uudhaaf akka ture dubbate jedha. Kanaaf fannoo irratti maal godhe jechuudha? Diina harka qullaa hambiseetiin jedhe jechuudha. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 dubbisee gara xumuraatti fida. Ani immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis amma fayyinni mootummaan kan Waaqayyo keenyaati. Aboonis kan eenyuti? Kan masii isaati. Ta'eera hadheessutu obboloota inni ganamaaf galgala obboloota keenya hadheessu diinni maal ta'eera? Gadi gatameera jechuudha. Gadi gatameera jedha. Kanaaf inni gadi gatame kun eenyuuni jechuudha? Hadheessutu obbolootaa seetan. Eessa irratti? Fannoo irratti du'a gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe. Sababni yeroo gabaabaadhaaf du'a mi'eeffatee humna du'aa isa dhala namaa irratti moo'e al takkaaf isa dhumaatiif barbadeessuudhaaf jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyudha ka jennu duruma waaqummaa fi namummaa kan qabu kan namaaf Waaqa wal quunnamsiisu jedhame raajiidhaan kan mul'ate ka Yaaqoob argeera jechuudha. Kan diiteelii booddee badhinaatti si dhufa. Inni biraa immoo Kiristoosiin ala dildilli dhala namaatiif Waaqa jidduutti uumame. Ulfina Waaqaa keessaa kan nama baase qullaa kan nama hambise ulfinni karaa Yesuus Kiristoos qofaan argama. Ulfina ati naa kennite isaanii kenneera waan jedhuuf. Ulfina saniin abbaa fuuldura dhaabbannaa eebbifame. Kutaa itti aanutti uume. Tokkorraati waa irraa sii rukkutee darba.
Tokkoffaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uudha waan jettuutti waa'ee ilma Waaqayyummaa Yesuus Kiristoosiin daddabartee kaastu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyummaa isaa kophaatti waliin addatti warra kanirraatti ilma Waaqayyummaa ta'e tokko hin jiru. Maaliif jennaani ilma Waaqayyoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf ergamoonni lakkoofsa lama kaasanii Waaqa irraa ilma Waaqayyoo kan ta'an jechuudha dhaabu jechuudha. Kan biraa ilma hangafaa kan ta'e Israa'el jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti ati immoo mooticha Waaqayyoo Israa'el ilma koo isa hangafaa jechuudhaan dubbata. Israa'eliin ilma koo isa hangafaa jedha jechuudha. So ilmi Waaqayyoo hedduudha baay'eedha. Ilmi isaa kamtee akka ta'e beeknu kanaa ilma koo hangafaa kanaa ilma koo hangafaa kun ilma koo isa jalqabaa jechaadhaa deema. Ilma hedduu qabaa nuusun dhiqusi haaraas nuuf hin ta'u. Kan biraa kan nagaa buusu hundumtuu ilma Waaqayyoo ta'e nagaa buusa taanaan sagaleen jiru ajamaa. Istoopinaa godhamee dhiifama.